si bakka Suzaan sababa kiyyaan jaallatteenya badurra sababa kiyyaan sababa an achi dhaqee dalagataaf dhaqeen jaallatteenya badurra kunu gorsa kiyya fudhadhe dhufuttiin jira galgala dira dhaan jira marra walaaltee waan hin taane karan taanetti Suuzii of jiran Suuziin garaa murattee baqqaanarraa yoonani astaaniin dalagadda jee jalaa didee akka jaala keenya dhaabdu baqqanatti himte duba'an hordoftoota kiyya sababa kiyyaan jaallatiin badurree bakka deemi karaa dira dhaa osoo maalummaa kiyya beektu jechuun akkaan itti ciiqee dhufe biyya tanaan dhufe jechuun cinqii akka maal keessa akkaan jiru osoo beektu Suuziin jechuun wallaahi wabillaahi akka jireenya kiyyaa cufa takka beekti Suuziin takka beekti osoo beektu garuu waan namni ji'een fuutee akkaanani rakkoo tana keessaa boon barbaaddu bakka awwalle isiin isaan hin beeku bakka rakkoon keessa jiru tana keessaa yoon beejeetiin biyya sanii dhufee dalagaa jiru bakka dalagaa harkadde. Kana keessatti bakka dalagaa harkadhe keessaa hin baha jabaadhee hojjedhee keessaa hin bahu qaba bikkaan jetti kunoo mokkorri kanaa kun na dhufe bakka qormaan kanaa kun na dhufe bakka walumaa galattuu namni nama bira dalaydan yookaan dalagaa namaa dalaydan ni beeytan bakka mirgan qabu bakka viidiyoo waraabuun si dhorkaadha kaameraa ol qaqqabuun dhorkaa bakka naan jaanii jiran. Video lesson for our son if in London. Yonani wallahi hordoftoota kiyya ani micoosan yoon ani si takka if ajjeesin takka isin sajjise Suzaan takki immoo waan kana bikkarraa fiddee fi akkaata waan hin beekne waan hin yaanne rakkin af cinqiidhaaf kan hin biyyaa bee jechuudha. Ifa manaa godha hordoftoota kiyya miira keessa galee haasoo kiyyaaf. Ifa manaa godha. Ifa mana godha miira keessa galee haasoo kiyyaaf rakkinaa fi cinqina irra jiru tokko kana godha malee waa barbaadeeti miti kanatti miira keessa galuun kan tasgabbaa'ee haasoo qabanta garuu waan rabbi nama qoreefis hin beeku wallahi qormaata hedduun baay'atee jira hordoftoota kiyyaa. Yaa badayreetoo haraminna deemtoo. Jessica Fannan Madim na chalifta Obsiya lubuko obsimi pati wanda obsime giwagayo yo turesnufa galfatanyatu qodasa kanketi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota خيّك قال في خبجمو أكم نجي قبضني فيا أخي سني جرجرتو قالت ربي أسكني جرا الحمد لله ثم الحمد لله أكو بيكمو أمان تنجاني أدامان جرا وجي سنة تنجرا غير وجي سنة فيديو سني ورا بندن دنيا عنك ويا راتي سوس برا خنو وانت برا أمامني أنا ميجو وانت كم بيخو أنا سين بيخو أركيتم بيخو ميجو سني بقى وان انتان خرنتان تسوزي اجستي فرد برا وان برا وماني يعني بجتي اتشو بقى اما خاني يعني اوجي سين اللي جرو بقى سوزي جولا برا بقى ارد فتقية سوزي دي جولا برا جيتين بقى دلقا رابي deemu jira bakka karaa diraadhaa deemuudhaaf murteeffadhe bakka akkuma beekamu ani keenyas dhufeef dubartii barbaadan dhufne dalagataaf hin dhufe malee nama dubartii barbaadaa dhufee miti ani achiiqee suuzi maal nattaate suuzi maal narraanqiste suus ati maal nattaateetiin ani dubartii biraa barbaada qoy ati maal narra hanqatte mee hanqina maalii qabdaati maaliif dubartii biraa barbaadas dhufachi ka'e osoo na beeytu jireenya kiyyaas akkaanti jiru osoo beeytu
waan sinjee fuute jaalala keenya diiguudhaaf murteeffatte. Hordoftoota kiyyaatti bilbilte bakka macarashaa ani yoo na jaalatte orgo namachi xeete dhufu qabdaadha bakka. Yookaan ammoo jaalalti xiyyaafite asumara dhaabbattiidha bakka. Yookaan jaalalti xiyyaafite bakka asirra dhaabbattii bakka ani kana booda jaalala sin barbaadu na jette jechuudha. Bakka gaa guyyaa 3 guutuu guyyaa 3 online kanarratti argamna agartanii horsaa kiyya fudhadhee deemu jira kun beetiin deemu jira bakka dalagaarra bakka rabbi nagaan naa galchu amma sa'aatiin tun ganama sa'aatii sa'a 4 bakka kana dira galgala rabbi jeniin gala bakka maal jeetiin dubbadha bakka ani hordoftoota kiyya isii wajjin dhabuurra dalagaa tana dhabe maaliif sababa khiyyaatiin sababa nas dhufeen namni waan fedhe jee kun ani maaliif waan san micoon sana ka gooten beeqon wanni kunis maaliif akka oomeerraa quban qabu micoota nabi keeysin taaten beeqo eeysaan beeqon garuu saayiba turree waliin jaan viidiyoo irratti kan arge ani wallahi moo seenuun dhaqqabne hordoftoota kiyya ganama sa'aatii 12 hojii sana galgala sa'aatii 4 hojii irraa gala yeroo akkamiin viidiyoo raabuu dhaqqaba bakka isibillee viidiyoo raabuu hin dandeenye YouTube irraa illee wanni badeef kanumaan garuutu Suuzaan osoo maalummaa kiyyaa fi akkaataa jireenya kiyyaa beektu akkaan itti deemi karaa manaaf irraa kafaluu dadhabuu bakka dirqama dalagaa tana dalagachuun qabajee deeme kana cufoo osoo qabdu dhalaaf deemte dubartii barbaada adaama jirtaa na sobdaa akkamittiin sobnani na beeytannaan bilbila maaf kaasu diddaa bilbila ma yeroo takkan cufatta yeroo takkan kaasu naan jetti dhugaa bilbila maaliif dalagaan biziidha yeroon bilbilaan dhaabbaddaa sun qabu dalagaan tun dalagaa namaati dalagaa tiyyaa miti bakka hordoftoota kiyya maal ijee namni dalagaa namaa takka dalagu yookaan nama bira dalagu hagam takka confidence yookaan ifitti amantummaa waan jaamu ammallee haalaa fi amala warra dalagaa saniitii wajjin waliin baranne waliin qabanne bakka hirriinuma tokko yoon irratti arkanii dalagaa tanarraa na baasan hin beeku jechuudhaafi bakka bilbilaas cufadhee viidiyoo isin hojjechuu dhiisee bakka walumaa galattuu namni nama bira dalaydan yookaan dalagaa namaa dalaydan ni beeytan bakka mirgan qabu bakka viidiyoo waraabuun si dhorkaadha kaameraa ol qaqqabuun dhorkaa bakka naan jaanii jiran viidiyoolee isiniif waraabuu saniif hin dandeenye garuu Suuziin osoo na beeytu osoo maalummaa kiyya beeytu jechuun akkaan itti ciiqee dhufe biyya tanaan dhufe jechuun cinkii akka maal keessa akkaan jiru osoo beeytu Suuziin jechuun wallaahi wabillaahi akka jireenya kiyyaa cufa takka beeyti Suuziin takka beeyti osoo beeyti garuu waan namni ji'een fuutee akkaanani rakkoo tana keessaa boon barbaaddu bakka wallee isin isaan hin beeku bakka rakkoon keessa jiru tana keessaa yoon beejeetiin biyya sanii dhufee dalagaa jiru bakka dalagaa harkadde Suuzaan bakka kunu dalagaa sibiilii irraa beetiin deemu jira bakka kunu nooli bichaa naa kannan bakka warri mana dalagaa guyyaa sijiin dalage mana san keessa guyyaa sijiinu bakka biisiidha bakka si bakka Suuzaan sababa kiyyaan jaalteenya badurra sababa annachi dhaqee dalagataaf dhaqeen jaalteenya badurra kunu gorsa kii fudhadhe dhufuttiin jira galgala dira dhaan jira okay garuutu immoo miciyoo siin akkasitti san waan san bikka isiin irraa fidde wallaahi wabillaahi watallaahi naggaafata yoon ani wallaahi hordoftoota kiyya ani miciyoo san yoon ani si takka ifajjiisin takka isiin isajjise Suuzaan takki immoo waan kana bikka irraa fiddee fi akkaata waan hin beekne waan hin yaadne rakkinaaf cinqiidhaaf kan hin biyyaa bee jechuudha. Dhiifa manaa godhaa hordoftoota kiyya miira keessa galee haasoo kiyyaaf. Dhiifa manaa godhaa.
dhiifama naa godha miira keessa galee haasoo xiyyaaf rakkinaa fi cinqina irra jiru tokko kana na godha malee waa barbaadeetii miti kanatti miira keessa galuun kan tasgabbaa'ee haasoo qaba. Fittiin gadhuka garuu mee ilmi namaa tokko gaafa wal jaalattan dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u jechuudha. Jaalalleen kee tokko yookaan jaalalleen kee takka dalagaadhaaf biyyaa baatee rakkinaaf jecha biyyaa baatee ilmi namaa dhufee jechuudha. Ilmi namaa dhufee jaalalleen kee kana jirtii kanaaf jecha kuttee yoo jaan kanuma lafaa kaatanii hordoftoota kiyya sababa jaalalleen keessan takkaa biistoo mala yoo kiyyaa bilbilli san chaarjii fixu mala sababa nama jaartu tokko sababa barbaaduu fi qabda malee sababa irra barbaaduu hin qabdu. Garuu Suuziin waan michuun jetteen fudhattee sababa irra barbaadde kun dalagaa irraa biheetiin jira sababa asiitiin maaliif jaalaltiin mi'ooytuun waliin qabnu kun sababaan as jiruun diigamuurra wallaahi rakkina kiyya baadhadhee jaalalateen san eeggachuun qaba jechuudhaan dalagaatii dhiisee bakka adeemu jira. Akka rabbina godheen ta'a garuu waan rabbina makkoreefis hin beeku. Wallaahi qormaata hedduun baay'atee jira hordoftoota kiyya. Ilmoon dhiiraa nama isa dhaga'us nama isa gargaarus nama isa dhaggeeffatus waan hin qabneefi rakkina isaa hundumaayyuu garaa isaa keessatti bu'a. Namatti himatis namni isa dhugatu waan hin jirreef yoo bo'es ati dhiiramti qoftan hin jettu waan ittiin jedhamuuf si galee yoo beelee namni nyaachisuu hin jiru yoo firii rakkate namni kennuuf hin jiru. Maal dhiiramti hojjetee nyaattu jenna hundi keenya si galee kanaafuu ijoolleen keenya dhiiraa kabaja guddaa nurraa qabu. Dhiira irraa illee bo'uun hin tolu dhiirri jabaachuu qabdi. Rakkina keessatti bu'aa jireenyaa kana keessatti dubartii fi dhiirri takkaa miti. Dhiirri tokko yoon hin dhabe jedhe yoon hin rakkadha jedhe namni waa godhuuf hin jiru. Dalagadhu jaaniin dalagiitii warkiifiti jaaniin malee yoo dhaabbatee ilmi dhiiraa tokkos dhaabbatee bo'ee rakkinaaf jecha wallaahi namni fayya qabdaa fayyaalessaati hammaalii dalagadhu jedhaan malee rakkina kana siif furmaataa namsi hin jiru. Garuu dubartiin akkasii miti. Dubartiin namni hundi garaa laafaaf garuu ilma dhiiraa gubbaa waa hedduutu jira. Anis wallaahi waan fadhee taa malee akkaan fadheen taa malee wallaahi rakkinaaf harka kannee fuula namaan dhaabbadhu. Rakkinaaf harka kannee mataa gaccabee fuula namaan dhaabbadhu. Wallaahi yoo hammaalummaan la taate galeetiin hammaalladha bakka. Maaliif yoo naan jette hordoftoota kiyyaa baay'een jaaladha Suuzii baay'ee na jaalatti. Garuu sababaa kiyyaan jaaltiin booruu hin fadhu jaaltiin badus hin fadhu. Bakka akkuma jirutti wanni hundi nu quba qabdan hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo isin guyyaa irraa gadhiisu jirtus agartanii jirtanii michoo guyyaa takkarra lamarra wal harkanii waan hin taane karan taanetti Suuzii oofu jiran. Suuziin garaa murattee baqqaanarraa yoo nani astaaniin dalagadha jee jalaa didee akka jaala keenya dhaabdu baqqanatti himte. Duba'an hordoftoota kiyyaa sababaa kiyyaan jaaltiin badurree waqqa deemi karaa dira dhaaba. Garuutu wallaahi michoosan rabbi waliin nu hafitu. Michoosan wallaahi michiyoosan rabbi waliin nu hafitu naafisi. Wallaahi walumaa galatti hordoftoota keenya bakka tanaasan iyyee dubbachuun danda'u bakka
rakkoo guddoo fi cimaarraan jira. Kana keessatti bakka dalagaa harkadhe keessaa hin baha. Jabaadhee hojjedhee keessaa hin bahu qaba bikkaan jetti. Kunoo mokkorri kanaa hunda dhufe. Bakka qormaanni kanaa hunda dhufe. Garuutu namoota kan warri muslimaatis warri kiristaanaatis akkaataa amantii keessaniitiin hundi keessanuu rabbi naaf kadhadhaa du'aa naaf godhaa waaqa naaf kadhaa rabbi jedha waaqa naaf kadhaa bakka baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa nagaan naaf tura. Sadala walif damane ya jarana gurri abba aduba gurra balla sete